keessummaa kabajamuuf jaallatamoo asulu gidduu jiru isaaniinan gara waltajjiitti ol afeera pirezidaantii waldaa Macaaf Tuulamaa obbo Dirribee Damushii addana jiru isaan gara kanatti dhufanii ulfaadhaa nooraa sini sirna dungoo kana yaadannoo maatii abbaan waaqoo ergaa haala kanaatiin isaan biraatii deemaniitii waggaa 3 ta'eera. Waggaa 3 duras waggaa 3 asittis namooti bifa wal fakkaataadhaan gola Oromoo fi Oromiyaa keessaa lubbuun isaanii wareegaman dargaggoota qarreewwan qeerroowwan namoota gurguddaa nuti qabnu baay'eetu jiru. Isaan kana yeroo itti isaan yaadannu ta'a. Isaan dungoo kana yeroo qabsiisan kan abbaa waaqoo qofa utuu hin taane guutummaa isaanii sagandii 30tiif yeroo itti yaadannoo sammuu isaaniif goonu ta'a. Isaan sirna dungoo kana nuuf raawwatu jechuudha. Hundumti keenya kaanee yoo dhaabbanne gaarii natti fakkaataan tokko erga isaan qabsiisanii booddee sagandii 30 isiniif kenna. Ulfaadhaa nooraa kabajamaa isaaniin kabajaan gara iddoo isaaniitti naa deebisa. Tole sagantaa keenya eegalla. Keessummooti iddoo adda addaatii dhuftan hundumti keessan namoota fagoorraas dhiyoorraas dhufan waan qabnuu fi adaraa keessan waliin iddoo akka geessan kabajaan isin gaafachuun barbaada. Nuuf gala sa'aatii 6tti, sa'aatii 5tti, sa'aatii 7tti dhuftanii kanas teessanii eeggachaa jirtan jirtu. Garuu keessummoonni adda addaa immoo utuu isaan dhaabbachaa jiraniin arga. Yoo dandeessan ofiis qilleensa fudhachaa waliif iddoo yoo geessan baay'ee nutti tola. Ulfaadhaa al tokko waaqoo fi familii ammallee yoo kennitan